Ashama harka fuunee daawwattoota fi hordoftoota keenyaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaa rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha Aanolee Global Media irraa oduu guyyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadheera oduu guyyaa irraa kan isinitti himu an tolchaadha hanga xumura oduu kootti nafaana turaan affeerraa kootiin. Daawwattoota keenyaa kabajamoo godina Walloo aanaa Arxummaa Furseetti badii tokko malee mootummaan abbaa irree Dr. Abiy Ahmediin durfamu abbaa gadaa aanaa Arxummaa Fursee qabee hidhuu Niiyorkitti namooti 40 ol ta'an awwaala tokkotti awwaalamu akkasuma haala gabaasa waliigala vaayirasii koronaa biyya keenya Afrikaa fi addunyaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Wantooti hahaarofti guyyaa guyyaan EJM irraa isiniif darban bifa salphaataaniif akka isin barganiif isin gargaara waan ta'eef warroonni YouTube channel keenya subscribe hin godhatin akkasuma warri page Facebook keenya like follow hin godhin tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan bifa salphaataan akka isin bargamuuf YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jecha akkasuma page Facebook keenya like follow godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Mootummaan abbaa irree Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin durfamu uummata Walloo diinoomfachuun diinummaa irratti labsuudhaan uummata Walloo mana hidhaatti guuruun kallattii naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraatiin lola irratti banuun uummata Walloo bobbaa gara dhoorkuu itti fufeet jira. Oromoonni Walloo Oromoota keessaa uummata gootummaan beekamuu fi adda durummaan gootummaan himamuudha. Uummanni kuni waggoota 400 oliif daangaa Oromiyaa gama kaabaatiin jiru tiksuudhaan hanga har'aatti naannoo sanitti Oromummaan dagaagee lalisee akka itti fufu warra godhaa jirudha. Arras Oromummaan naannoon kabajni itti qabu yoo jiraate naannoo Wallooti. Ta'us garuu ganama galgala aggaammiin diinaa irratti aggaamama. Haleellaan kallattii naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraatiin irratti banama. Ta'us gootonni ilmaan Oromoo Walloo lubbuu fi aarsaa gochuudhaan aadaa isaanii eenyummaa isaanii tursiisanii har'aan gahaa jiru. Ammas mootummaan abbaa irree Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin durfamu waa'ee Oromummaa dhiisaa badhaadhina fudhadhaa jechuudhaan Oromoota Walloo darraa jiraachuun dhagahame. Kanumarraa ka'uudhaan ammas naannoo Affaarraa lola irratti banee torbaan kana naannoo sanitti lolatu ta'e. Kun osoo kanaan jiru waa'ee sabboonummaa dhiisaa waa'ee Oromummaa dhiisaati badhaadhina fudhadhaa yeroon badhaadhina hojii gara fuulduraatti jechuudhaan sabboontota Oromoo Walloo dirqisiisaa jiraachuun dhagahame. Sabboontonni Oromoota Walloo eenyummaa keenyaa waggaa 400 oliif aarsaa itti kaffallee asiin geenne salphaatti abashummaan hin jijjiirru bilchiginaa isin jettanis hin fudhannu nuti Oromummaa keenyaan jiraanna Rabbi Oromoo godhee uume Oromummaa keenyaan jiraanne Oromummaa keenyaan duuna eenyummaa keenya hin jijjiirru daangaa keenyas hin tuqsifnu nama daangaa keenyarra dhufe ajjeefnetiin duuna jechuudhaan hanga har'aatti bilchiginaa fudhachuu didanii Oromummaa isaatiin turuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan abbaa irree Dr. Abiy Ahmediin durfamu yoo bilchiginaa hin fudhatin isin hin dhiisu jechuun hooggantoota qeerroo Walloo mana hidhaatti guuraa jira. Akka uummataatti immoo uummata irratti naannoo Amaaraatii fi naannoo Affaar irraa lola irratti banaa jira. Wanta nama ajaa'ibu mootummaan abbaa irree Dr. Abiy Ahmediin durfamu waan nama qaanessu Oromoota Walloo irratti dalagaa jira. Gootonni Oromoota Walloo gocha har'a Dr. Abiy Ahmed raawwatu kana miti Haayila Sillaasee Miilikii fi Teediroosiif Yohaannisiifuu gadi hin jenne jechuun deebii kennaat jiru. Namni suuraa isaa argitan kun Hasan Haji jedhama. Godina Walloo aanaa Arxummaa Furseetti dhalatee guddate. Nama cimaa uummata biratti jaalala guddaa qabudha. Uummanni Walloo aanaa Arxummaa Fursee hedduu isa jaalata. Nama kana uummanni akka abbaa gadaatti filatee isaan durfama. Qeerroonis isaan durfamti. Innis rakkoo uummataa fi mootummaatti himuudhaan uummanni mirga isaa akka kabachiifatuuf gahee isaa nama taphataa jirudha. Oromummaan naannoo sanitti dagaagee akka itti fufuuf qeerroon Walloo nama kana uf dura buusuudhaan isaan hoogganama. Mootummaan abbaa irree nama kana bilchiginaa fudhadhu jechuun ergaa kadhataa ture. Namni kun bilchiginaa fudhachuu didee Oromummaa isaatti cichee jennaan mootummaan abbaa irree karaa bulchaa godina Walloo fi akkasuma karaa bulchaa aanaa Arxummaa Furseetiin obbo Hasan Haji hidhanii guyyaa 5 dura mana hidhaa galchan. Obbo Hasan Haji aanaa Arxummaa Furseetti erga hidhamee booda uummanni aanaa Arxummaa Fursee nama 200 ol ta'u waajjira poolisaa aanaa Arxummaa Fursee marsuudhaan obbo Hasan Haji badii tokko hin qabu badii malee hiitanii namni badii malee hin hidhamu hoogganaa kenna gadi nu dhiisa jechuun waajjira poolisaa marsuun guyyaa 2 dura lubbuu itti fuudhuun ni yaadatama. Bulchaan aanaa Arxummaa Fursee uummanni waajjira poolisaa nutti marsee nama kana nu harkaa baasuu jechuudhaan obbo Hasan Haji gara godina Kamiseetti dabarsee jira. Obbo Hasan Haji amma yeroo kana
godina Kamisee magaalaa Kamisee mana hidhaa Kamiseetti hidhaa jira. Obbo Hasan Haajii hanga ammaatti mana murtiitti hin dhiyeeffamne. Badii tokkos hin qabu. Badii malee mana murtiitti dhiyeessuuf sodaatanii ammas mana hidhaa keessatti dararaa jiru. Akka seerri Itoophiyaa jedhutti namni tokko mana murtiitiif osoo hin dhiyeeffamin sa'aatii 48 darbuu hin qabu osoo jedhamu garuu namni kun kinoo amma guyyaa jahaffaa lakkoofsisaa jira. Mana murtiitti hin dhiyaanne yookaan mirga wabiitiin gadi hin dhiifamne yookaan bilisaanuu gadi hin dhiifamne. Uummanni aanaa Arxummaa Fursee dallansuu guddaa mootummaa irratti dhageessaa jira. Qeerroon aanaa Arxummaa Fursee Obbo Hasan Haajii hoogganaa keenya yoo gadi nuun lakkisin lolli guddaan nuufi mootummaa biltsiginnaa jidduutti taasifamuu deema. Mootummaan biltsiginnaa hoogganaa keenya gadi nu haa dhiisu jechuun gaafatan. Mootummaanis gaafii qeerroo walloo kana kabajee hoogganaa isaanii Obbo Hasan Haajii akka gadi dhiisuuf nus gamanumaan yaadachiisu barbaanna. Ammas mootummaan abbaa irree Oromoota walloo eenyummaa isaanii harkaa balleessuudhaaf kan yaadu kana akka dhaabu itti nuuf dhaabi jechuun qeerroon walloo AGM'tti dhaammatanii jiru. Nuti Yohaannis Teedros Miilikii fi Haayile Sillaaseef gadi hin jenne Dr. Abiyyiifis gadi hin jennu. Oromummaan keenya nu boonsa. Oromummaa keenyaan duuna. Oromummaa irratti dhalannee Oromummaa irra jiraanna. Duuti teennas Oromummaadha jechuun qeerroon godina walloo aanaa Arxummaa Fursee AGM'tti himanii jiru. Guutuu addunyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii miliyoona 1,677,190 caaleetti jira. Lakkoofsi namoota sababa vaayirasii kanaan du'anii ammoo 1,101,559 kan caale yoo ta'u namoonni 372,403 dhibee kana irraa bayyanataniitti jiru. Xaaliyaan keessatti lakkoofsi namoota sababa vaayirasichaan du'anii 18,849 gahee jira. Ameerikaa keessatti ammoo lakkoofsi nama vaayirasiin qabame 500,000tti kan dhiyaatu yoo ta'u namoonni 18,000 ol ammoo du'aniitti jiru. Weerara dhibee vaayirasii koronaa addunyaa keessatti ammaataa dhufe ilaalchisee odeeffannoo ijoon guyyaa har'aa kanneen armaan gadiiti. Muummichi ministeeraa Xaaliyaan uggura sochii uummataa irra kaa'ame hanga Meey 3 bara 2020tti kan turu ta'uu beeksise. Faransaay lakkoofsi lammiilee biyyattii sababa vaayirasii koronaatiin du'anii 13,197 gahuu beeksifte. Sa'a 24 darbee keessatti qofa namoonni 987 du'uun ibsame. Mootummaan Turkiyaa lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 47,000 akka gahee fi lakkoofsi namoota sababa vaayirasichaan du'anii ammoo 1,900 gahuu beeksise. Biyyattii keessatti sa'a 24 darbee keessa qofa namoota 4,747 irratti vaayirasichi argamuun ibsame. Ministeerri fayyaa UK lakkoofsi namoota sababa vaayirasii koronaatiin du'anii 8,958 gahuu ibse. Muummichi ministeera biyyattii Boris Johnson ammoo bayyanatee kutaa dhukkubsattoonni itti jabaate keessatti waldhaamanii bahu gara kutaa waldhaansa waliigalaatti darbuun ibsame. Xaaliyaan keessatti lakkoofsi doktoroota sababa vaayirasii koronaan du'anii 100 gahuun ibsame. Doktorri 100ffaan guyyaa har'aa duutee dubartii Suuriyaa keessatti dhalatte ta'uun gabaafame. Jaappaan keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan irratti argame 6,000 darbee. Jaappaan biyyoota baha Eeshiyaa keessatti weerara vaayirasichaa cimina to'atan keessa adda duree turte. Haa ta'u malee dhiyeenya kana vaayirasichi biyyattii keessatti haala addeessaa ta'een tamsa'u hordofuun mootummaan labsii yeroo muddamaa baasuun gabaafame. Kooriyaa kibbaa namoota 97 kanaan dura dhibee vaayirasii koronaa irraa bayyanatanii irratti vaayirasichi deddeebi'ee argamuu beeksifte. Odeeffannoon fayyaa biyyattii namoonni kunniin lammata haaraatti vaayirasichaan qabamuu moo duruma hambaan vaayirasichaa qaama keessaa hin qulqullaa'in gaafii jedhuuf ammatti deebisaa tokkollee kan hin qabamne ta'uu ibsame. Dhaabbanni fayyaa addunyaa weerarri vaayirasii koronaa biyyoota Afrikaa muraasa keessatti torban muraasa keessatti sadarkaa hamaa keessa ni gaha jechuun akeekkachiise. Haaluma kanaan biyyoonni ardii Afrikaa hatattamaan qorannoo gaggeessuun namoota vaayirasichaan qabaman akka adda baasan dhaabbanni fayyaa addunyaa gorse. Guutuu Afrikaa keessatti yeroo ammaa lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 11,000 kan darbe yoo ta'u yoo xiqqaate namoonni 600 sababa vaayirasichaan du'aniiti jiru.
Suurawwan magaalaa New Yorkitti kaafaman sanduuqni reeffaa jumlaan iddoo tokkotti yoo awwaalaman mul'isu. Kunis sababii weerara koronaa vaayirasii irraa kan ka'edha. Hojjettoonni huccuu yeroo balaa diratan fayyadamuun boolla reeffaa itti awwaalamu keessa seenanii yoo bahan mul'atanii jiru. Iddoon kun Heart Island kan jedhamu yoo ta'u, namoota fira yookiin nama isaaniif waamamu hin qabne sirna awwaalchaaf kaffaluu hin dandeenyetu bakka kanatti awwaalama. Gabaasa haaraan amma jiruun magaalaa New York biyya addunyaa kamiyyuu caalaa namoota koronaa vaayirasiin qabaman qabdi. Namootni vaayirasichaan qabaman kamisa kaleessaa qofa 10,000 dabalaniitu jiru. Kunis lakkoofsi waliigalaa magaalaa New Yorkitti namooti vaayirasii koronaan qabaman nama 160,000 ol gaheetu jira. Ameerikatti namootni dhukkubichaan qabaman 400,000 fi 65,000 ol kan ta'an yoo ta'an, kan lubbuun darbee ammoo 16,000 olidha. Akka addunyaatti namootni miliyoona 1.6 vaayirasichaan kan qabaman yoo ta'u, namoonni 100,000tti siqan ammoo lubbuu dhabaniitu jiru. Iddoo Heart Island jedhamu kana waggoota 150 namoota nama isaaniif waamamu hin qabne, nama fira hin qabne, nama eenyummaan isaan beekamne sirna awwaalchaaf kaffaluu hin dandeenye faatu bakka kanatti awwaalama. Waan mirkanaa'ee jiraachuu baatus sanduuqni reeffaa hangas baay'atu kan namoota koronaa vaayirasiin du'an ta'uu hin oolu jechuun namooti hedduun suuraa kana warri argan yaada isaanii kennataati jiru. Awwaalchi jumlaa kun yeroo weerara dhukkubaa kanaatti dabaleetti jira. Torbetti al tokko kan raawwatamaa ture, amma ummati akka malee dhumaa jira waan ta'eef torbetti guyyaa 5 raawwatamaatti jira. Yeroo baay'ee hojii namoota awwaaluu kana hidhamtoota Rikers Island jedhamurraa dhufantu raawwataa ture. Amma garuu lakkoofsi namoota du'anii akkaan baay'ataa waan dhufeef namni awwaaluu itti qacarmee jira. Kantiibaan magaalaa New York Bill de Blasio torbee kana keessa hamma weerarri kun darbutti lafti awwaalaa yeroof ta'u barbaachisaadha jedhan. Lafa seenaa qabdu Heart Islandis filannee isa fayyadamaa jirras jedhan kantiibaan magaalaa New York. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa odeeffannoo narraaf qabadhee isiniif dhiyaadhee kanumaa odeeffannoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.